achitti irratti ajjeesan masgida keessa ajjeesan ati hoo namni biraa baay'ee nama gaddisiisa warra eenyutu ajjeefame jettanii imaama masgida magaalaa Finfinnee galgala kana ishaa irratti osoo inni salaata irra jiru duubaan shugguxiidhaan rukutanii osoo inni salaachisaa jiru ajjeesan. Hedduu nama gaddisiisa. Fuudhanii hooma hospitaala geessanii nasbeen isaa dabarteerti. Homaa godhuu hin danda'amu. Baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi hedduu nama guba. Itoophiyaan gara akka deemartu masgida iyyuu seentee salaatuuf wabiin qabdu jechuudha. Bakka biraatii miti. Bakka biraatii miti. Masgida iyyuu seentee salaatuuf wabiin qabdu Itoophiyaa keessatti. Sidumatteerti. Nama gaddisiisu. Baay'ee onnee namaattu caba. Rabbiin biyya keenya naga haa buusu. Wallahi Itoophiyaan ankana booda yoo diigamte malee waan naga deebitu natti hin fakkaatu. Yaa isaaf homaa rakkoon qabu kadu'e Rabbi araaramuufi garuu kajiru hoo kana booda masgida dhaqee salaatuun hin ulfaatu. Kana booda masgida dhaqee salaatuun hin ulfaatu nam waan hedduu nama ulfaatu waan baay'ee nama gaddisiisu. Wallahi onnee qaba jechuudha. Itoophiyaan garam akka deemartu eenyullee yoo ta'e masgidatti kamittillee yoo ta'e naannoo magaalaa akka amma Finfinnee kanatti seentee salaattee nagaan ba'uuf wabiin keenya jiru Rabbi qofa yoo ta'e malee baay'ee nama sodaachisa. Biyya abbaan qawwee qabu qofa keessa jiraatu ta'arte jechuudha. Bakka martuu qawwee bitachuu kana booda. Bakka biyyi seeraan qabdu faa. Sigalee abbaa humnaattu jiraata kama ajjeesee jiraata waan ta'eef qawwee bitachuu martuu qawwee bitachuu saniin ala lubbuu fi sigalee yoo tasasi argatanii si ajjeesanii saniin ala qawwee bitattee jiraachuu maal gootare biyya abbaan qabdu biyyi seeraan qabdu biyya seera qabdutti bar yoo xiqqaate yeroo wayyaaneedha hundi keessanuun beeytanii wanni akkanaa kun hin jiru. Wayyaaneen nama kenna miiti ajjeeftu. Waalaikum assalam Dr. Amin. Wayyaaneen nama kenna ajjeeftee dhuga baay'ee ajjeefte baay'ee nu hiite baay'ee nu miite. Garuu akka kun hin turre. Akka kun namni bakka argetti hin du'u. Akka argan nama bakka arganii masgida keessa sifatti seenanii ajjeesuu miti. Karamarrattu namni yoo wanna jedhamu qabanii fuudhanii dhabamsiisan malee namni nama ajjeesu hin jiru. Maa sobna hin sobnu dhugaan jiru kan. Hardikoor iyyuu bar ijoollee hardikoor iyyuu beeytanii si warri qeerroon. Hardikoor iyyuu fuudhanii mana hidhaa fidanii yookaan dhoksanii dhabamsiisan malee akki kun hin jiru. Akki kun qawweedhaan qawwee baay'een sodaattu ture Itoophiyaa keessatti. Qawweedhaaf baay'een sodaattu ture Itoophiyaa keessa bara wayyaane amma qawwee sodaata. Like akka Afrikaa kibbaa amma warra Afrikaa kibbaa keessa jiraatu yeroo baay'ee ka ajjeefamaniif everybody has gun qawwee qaba. Sigalee namni baay'een qawwee qaba namni baay'een saniif jecha ijoollee keenya miidhan amma Itoophiyaa jechuun sun garuu lammiin tuytu amma tumbar Itoophiyaa jechuun qawwee qabatanii lammii ajjeesan. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisu wallahi taaptaap naa godha guys taaptaap naa godha qabsootu Finfinnee jira qabsoo yoo Finfinnee jiraatte bannaati sheekota warra masgida imaama masgida irraa maaltu jira maaltu isaan bira geesse yoo qabsoon Finfinnee jiraat isaan ajjeesanii nama biraan ajjeesanii baay'ee nama garaa nyaata jechuudha. Munaa welcome. Na waan akkasiiti baay'ee nama gaddisiisa wallahi ani hedduu na dhukkubse hedduu nama rifaasisa. Masgida keessa salaattee seentee nagaan ba'uuf wabiin ati qabdu hin jiru jechuudha. Bakka eega imaamni masgidaa salaata irratti ajjeefame ati wabiin ati qabdu tokko hin jiru. Kanaaf amantanii baattanii
biyyaan akka kanaan itti fufnaani asirraa yoo guddate waggaa 3-4 caalaan turtu akka biyyaatti fufuu hin dandeettu. Hin diigamti jechuudha. Akka biyyaatti akkanatti namni haga yoomii du'aa jiraata. Hagaa fi hafee namni isinuu diigamaa jirti. Yoo namicha kana rabbi ofii rabbi irraa buuse yoo namichi kun gadhiisee maybe wanni biraa jijjiiramee nageenya dhufe aqil koo welcome wanni nama bade injirta aqil koo baga jiraatte si barreesseerallee keessaan naan deebistu maal ka ajjeese ma akka qabamooti ajjeese akka qabamutti hin ajjeesni si galee baay'ee ulfaata walumaa galatti jechuun haallichi Itoophiyaa keessa yoo abiyyiin aangoo irraa bu'e Itoophiyaan nagataati. Maybe namni bilchaataan dhufee sanoo ta'e. Achiin gara kan bara abiyyi Itoophiyaan qawwemaan akkana wal fixaa jiraatti. Ragaan kana caaleen jiru. Diyaaspooraan biyya alaa jirtan isinis gaafa gara biyyaa deebitanii rakkoma kana isin qunnama. Kana naamana. Wallahi eenyuufu Itoophiyaan mijooftu miti amma. For anyone. Nama kamuufi mijooftu miti jechuudha. Nama kamiifuu nageenya hin qabdu. Dhugaasin jedhe. Nama akkan kuman. Akka kamadiinaallee akkan kuman. Riyaadiillee akkan kuman. Tajiddaallee akkan kuman. Wallahi akkanattuu ijoolleen nama qarqaartee masjiida ijaartee akkanattuu keerii guddaa dalagan. Garuu yoo dalagaa isiit ilaalaniiti. Wallahi waan imimmaan buusan. Ifaajee guddaa qabdi ijoollee. Akkanumattuu biyyattuu du'aayii godhaafi. Warroonni biyya jirtanillee ijoollee waan erguu baadidde ijoolleen maalii taate jetta wallahi ijoolleen ifaajee guddaa qabda keessatti ka dalagaa dhabee ammootiin hin maratee taa'u jira mana hangalu kana mucayyoo wayii ji'a 5 dalagaa dhabdee ayiteetti ji'a 5 rabbi dalagaa si haa banu abboo mucayyoo wayii keessa jira hin komatina ani sheekaan roobee umraa godhuu dhufe waan biraatii miti nama wal arga nama simata maalii godha la abadan qalbii keessa akkasiin hin yaadne yoo nama rabbiin sodaatu taatan qalbima keessa umraa godhee ofirraa galu agan ustaaza kiyyan beeyna wallahi hin beeyna garuu antiyya jedhe ustaaza kiyyaan tiyya jedhe an osoo isin arge alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkam nagaara yaabo numa jirra kinuma isin arguu fedhe malee silaalle abo isin madubbisu fedheetiin ol seene kaashee karoobe wallahi isheen raasirii kiyya imrishaa kiyya har'a dasnee dheetanii harama seene ani silamaa qoo shayxaan hin jiru ganta kan ana garuu shayxaan wayiituun argine wallahi shayxaana wayiituun argine qalbiin na waswaas waa'ee shayxaana dubartiif wayita magaalaa jirru san xiqqoo dubartii achi ilaalanii akkana jedhan sun hin jiru dubartii yoo jette akirri bareedinni ajira maal goote taanta ammootiin matoora dhaytee baabura dhaytee wanniin daaysusanii miti awwaarri baabura daalacheessusanii miti babbareenni asuma jira takkaa shayxaan nittuus hin kaasu. Suutaa sayaati mana waan kan takkaa shayxaan nittuus hin kaasu. An shayxaan ni ganta kana jiraayyuu jedhee. Injira wallahi injira. An gara kiyyatti akka nafsiyyaatti yaa beeka. Wallahi ustaaza rabbuma isin homaa kun an godhu wallahi. isin Homa badi jedhamee ustaaza kiyya isin rabbumatti ta'e bara wallahi jechuma shamaa namaan jedhu hin hawwitaasitti shama jechuma arraba badaa shamaa namaan jechu nama waan akkasii uumama takkitti iyyuu hin dhabeen asii akka kiyyatti. shee kana ofi du'aa godhi ka rabbi naa fidu Rabbi si haafidu abbo. Rabbi sin haafidu. Wanni jirami nu jabala nuuri jirami abboon an kai gara sauri kitaaba gana achi haasaa gara sauri deemu kenam. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu. Bareeda jira walla akka gaarii jira. Sheekaa roobee baga rabbi isin fideemee abdiraa keenya jalaa dhukkubaachii du'aa hinaa kadhadhaa. sagaleen xiqqaa jiraamee harkaan taaptaaf godhaatiin buteenu marfaatiin ol isin harkisaa harkaan tuttuqa. Alaabaa kana nurraa kaase abbaa kiyyaa nu qabdi biyyatti hin gabbaabu. Kalas riisi Astaa'uu nama yabbaa. nama qabdu kalas. 15 boodan Itoophiyaa jira hin qalladda sirranna. Namni asirra Jarman Ingiliz deemaati kalas. Itoophiyaa dabar. Itoophiyaa irra Suudi Arabiyaa. Emri kanaa dhageessisime. Salaam alaikum.
Rafii dantii Nani yamaa. Ibrisha. Wallahi. Rafii dantii yamaa luma jettanii Ibrishaa. Ibrishaa kiyya maal Ustaaza jettan maal kiyya jedhamu. shabakaa isaaniiti moo shabakaa kiyya sila? Kiyyan jiru hin jira lakkaati. Hin jira bareeda jira mee wanni san naabuu simirindaa san. Atiif nu kamma xiqqoo salaatiiti wanni jedhi gara suurii san deemna. Gara suurii san deemna. Abshiir. Murattu. Silindira dura wayyee mura. Ka guyyaa muluu shufeerati ka guyyaa har'aallee sii cufa ka buriillee sii cufa kan ka iftaanillee sii cufa rakkoo takka hin qabu. Sheekaa roobee waan biraa haasayaa jiranii. Masjida haramaa nageessita asraallee nageessita na fuuta magriballee nageessita na fuuta ishaayillee harama nageessita makiinaan na fuuta subiillee nageessita na fuuta sii cufama kun marti. Abshiir maal jettan? Sheeka abbeeraa keenya jalaa dhukkubaatti du'aayi naaqa kadhaa fi sinin jedha. Rabbi si haa fayyisu wallaahi. Akka jabaan jalaa dhukkubaatti du'aayi naa kadhaa fi. Ati wallaahi nama ajaa'ibaati ka abbeeraa yaadatte. Gariin abbaayyuu yaadatte. Asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Jalaa dhukkubaa dhugaa rabbii abbeeraa walitti salaam. Bara gariin abbaayyuu dhiise haadhayyuu dhiise garii. Ati abbeeraa yaadatte wallaahi billaahi. Kure. Nama ofii dhabuun fedhan akkamitti ta'u nama ofii dhabuun Si fedhan. haatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaalata wayin kan dubbisem. Ayya mallee deemuudhaan asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz Sheek Haroobe akkam jirtan? Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz maashaallah tabarakallah. Baga rabbi waan argisiise legacy tokko keessatti awwal marraa isin wal arguudha. Maashaallah baga rabbiin ganda sanitti ustaaz du'aa'ii ganda sanitti yeroo dha inshallah du'aa'ii nu godhamee akkuma obboleessa islaamatitti inshallah. Isinillee bakka san isin haadhaa Deebuu qabdaami. Deebuu qabdaami ganda. deebuu ajaa'ibaa kana deebuu ajaa'ibaa hatta osoo achi du'aayyuu hawwii qaba. Lubbuun bakka itti duutu hin beekanii haa ta'u garuu ganda kana dheebottee fi hayaqiinumaan ka'ii rabbii kee kadhadhu leelillee dhaabadhu mee anas hin jee rakaata akka salaati mee sa'oota saa 8 san rabbiitti olii. Amma ani maal jedhee kadhadhe gaafa hajjii deemu beetanii hajjii galu beetii xawaafa wayita xawaafa wadaa'a yaa rabbi ammootiin namni waggaa nu deebisi jee achii taraa beeta hin qaruutamee asuma jara garagalee ammaal jeen ani jummaa salaatee asii gala jeen akka haji kormee magaalaa roobee duraan haji kormee jummaa salaatee gala jeen amma kutbaa warra magaalaa roobee ammoo masgiida hamzaatti godhan dhiise bakka asii caqafadha sudeesii salaatee deebi abaaltu si ga'e kutbaa asii caqafadhe harma kamsaan dhufa jee jummaa asitti kutbaa caqafadhee salaatee asii ammootiin hin galgaluma san ofirraa tara abaaltu si ga'e wallahi billah gabrichi bakka ani itti na yaadee jira jee barabbo rabbitu akkana jaabar hin kadhattu rabbii ofirraa hin bal'iftu ati namni keenya waa kadhatu gaarii fardaa fa'aa kadhata bajaajii wanni inni kadhatu tanni haalumati rabbiin dhabee ani gaafas kadhadhu asitti illee maal kadhadhe BAT kadhatanan wallahi xayyaara mataa sheekaa roobee barreeffama sheekaa roobee jedhi gariin sheetichi fayyaan qabu fa'aa jedha xayyaara mootummaa nu hin yaabbanne haaltu si ga'e rabbiin gaafadhe waa si gaafadhe